Baga gammaddan alhamdulillah. Obboleessi keenya Abdii Raggaasaa barruu daqiiqaa muraasaan dura fuula feesbuuka isaa irratti barreesseen alhamdulillah jechuudhaan jalqabeem hawaasni keenya namoonni hospitaalatti deddeebitanii na gaafachaa turtan kanneen na gaafachuudhaaf karoora qabdanis gara mana koo galeetiin jiram mana kiyyarraa hospitaala deddeebi'ee akka ayyaalamuuf mana kiyyatti galeen jira waan ta'eef hundi keessanuu warri achitti na gaafachaa turtan gara mana kiyyaa akka dhuftan jechuudhaan daqiiqaa muraasaan dura fuula feesbuuka isaa irratti barreesse. Kana arguunuu waan guddaadha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa du'aa'ii imimmaan muslimootaa lafatti nan hambisne. Namoota meeqatu baadiyyaalee Oromiyaa fi iddoo islaamni jiru hundaa du'aa'ii isaaf godhaa jiram. Du'aa'iinis qeebalamtee jirtim. Rabbiin ammas kana caalaa fayyee akka nutti as bahee nutti dubbatu ni taasisa jennee abdii Rabbirraa qabna. Kaleessa akkaataa inni keessa turee fi zayitiin akkaataa inni itti gubate yoo ilaaltu abdiin gara manaatuu ni gala namni jedhee yaade waan jiru waan fakkaatu. Har'a garuu abdiin gara mana isaa galee achirraa deddeebi'ee akka yaalamu yeroo dhageenyu gammachuu miira keenya to'atee fi Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa galateeffachaa yaa Rabbi fayyaa amma isaa kennite kanarratti dabalii fi akka inni fayyee nutti as bahee dubbatu taasisi jennee du'aa'ii daballa. Obboleessi muslimaa tokko yoo dhukkubsate yookaan miidhame qaama keenya tokkotu miidhame jechuudha. Muslimni muslimaaf akkuma qaama tokkooti kan jedhan nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam yeroo qaamni tokko dhukkubsate qaamni biraa leeydaa fi miira dhukkubbeetu itti dhagahama jedhan nabiin Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Muslimni akkuma harkaa fi ijaatii kan jedhan Sheekul Islaam Ibnu Taymiyaa gaafa ijji imimmaan yaastee imimmaan dhangalaaftu kan imimmaan irraa haqu harkam gaafa harkimmoo laalatee miidhame immoo kan imimmaan dhangalaastu ijam. Abdii Raggaasaa nuuf ija teenya baga gara mana keetii galte jennaan alhamdulillah.